Somaaleen goda deebuu qabdi jijjigarraa hoo mataa isii jijjigarraa ka'ee bulchiinsi goda deebuu danda'u qaba jijjiga lafa Oromooti. Oromoof deebuu qabdi. Lafti Oromoo hambaaf muramee kan namu hin qabu. Oromoo diina heddummeeffachuu qaba heddummeeffachuu hin qabu. Garuu haqa isaa dhabuu hin qabu diinaan na heddummaata jedhee. Anuma dirree dhawaatti kaardii Oromoodhaan Somaaleef darbaa jaan garte akka uummanni paartii mormitootaa moone Oromoodhaan Somaaleef darbaa kun waa hawaasni dirree dhawaa kan viidiyoo kan laalu hundi ni beeka jechuudha. Oromoon dhaqee kaardii Somaaleef darba maal ennaan Somaaleen moote jechuun Oromoon moote jechuudha. Amaarrummaan nu moohinii jaan dirree bahanii of viidiyoon jechuudha. Kuni fiilima gubate jechuudha. Hararitti sasitti fiilima gubataadhaan hin dalagu. Dirree dhawaanis lafa Oromooti, Harariis lafa Oromooti, Jijjigallee lafa Oromooti. Ispeeshaalee amma Jijjigarra wanni nu mudachaa jiru maali? Uummata keenya achirraa baasaa jiran. Uummata keenya lafarraa buqqaasaa jiran. Gamana deebisaa eessarraa baasan eessana kan Oromoo? Lafa isaarraa Oromoo buqqaasaa jiran. Jijjiga lafa Oromooti. Somaaleen magaalaa guddoon isaanii gode. Gode hanqa misoomaan jabaattuu infiraastraakscharaa hanqa guuttattutti yeroodhaaf gartee ergisaan jijjiga haa qubatanii jaameeti. Murtiin tun Hararirra murtaa'e. Sigaltee Dr. Durrii faatu marii idduu taa'u ture Hasanaliitii fi Somaalee iddoo jechuudha. Wanni godhame sani Hararri Garmaamir Abdullaahitti reediyoonis dabree ture gaazexaarra ba'ee ture waan beekamaadha. Seenaan jirtu tana. Saniifuu Oromoon lafa isaarraa buqqa'uu hin qabu. Kanuma wanni biraan jiru. Oromoo lafa isaarraa buqqaasanii baqataa godhuun maal ta'a? Yeroo hunda dubbachaa turre lafti booddaraatii fi lafti magaalaa iddoo jirtu takkaa miti. Wasana jechuun muramtee gamas dabartii. Waan kana adda baasnee uummatatti himaa ture. Dubbiin daangaa dubbii guddoodha. Dubbiin daangaa dubbii dachiiti. Dubbiin dachii dubbii lafeeti. Dubbiin lafaa dubbii lafeeti. Saniifuu waan kana Oromoon adda hubachuu qaba. Dubbiin daangaa yoo muramtee uummataa kan namtu uummanisa yoo alaabaa fudhate ulii namni irraa deebisuun jira. Amma Jabuutii falmoo handeenya nuti. Dur teenya Jabuutiin lafa Oromooti. Seenaadhaas. Haayila Sillaasee Minilikii barka isaanii kan Faransaay qubsiisuudhaaf sababa baaburaatti jechuun isaaniif kontiraata farrameef. Achumaan gizee Jabuutiin muramtee bilisoomtee alaabaa fudhatte arroottii teenya falmuu dandeenyu kaa. Hin falminus falmuufillee yaadnu already muramtee ertiga. Lafti biraattis akkasuma muramtii beekaa. Seenaadha kun. Akkanuma adda citaa deemaa jechuudha. Saniifuu lafti wasanaa border areas ija biraatiin ilaalamuu qabdi. Ergaalleen guddisuu wanni jechuu fedhe kanuma. Oromoon lafa isaarraa buqqa'uu qabu. Oromoon Oromiyaa guutuu keessaa wal gargaaru arra. Wal cinaa dhaabbatu arra. Garabal'ummaan Oromoo kan baaftoo ture san arra waliif ta'ee mirkanaa'uu qaba. Fakkeenyaan isinii hima. Bara mootummaa cehumsaa san dhaabbachaa jiru. Naannoleen adda qoodamtee siigaltee waa hundinuu adda mummuratanii naannoon Hararii tun akkamitti dhuftee dirree dhawaan akkamitti federaala taatee jijjiga akkamitti Soomaaliyaa harka seente waan jiru namni beekuu danda'u qaba. Kun seenaadha beektaa waan namuu beekuu qabudha akka kiyyatti. Fakkeenyaaf gaafa Hararitti gartee mootummaa naannoo Hararii tana gartee utubuudhaaf wayyaaneen shira jalqabdu achitti lakkoofsi uummataa istaatiksiin Oromoon nama 30,000 ta'uu, Amaarri nama 60,000 ta'uu, Adareen nama 9,000 sabaa lammoonni kaan nama 7,000 ta'uu istaatiksii yeroo san himi. Saniifuu Amaarri biyya tana qabachuurraa lakkoofsa nama 100,000 takka ga'u Adaree tanaaf kanninee isaan akka naannoo saniin moohatanii bulchiinsa qabaatan deeggarsa waan nuu qabaniif waan jirurraa wayyaaneen xaxa shira lafa keesse shira san karaa wachiisaa sana liifaadha. Kana godhuudhaaf sigaltee hundee jaanii gartee aanaa hundee jaamu hundanee jaamu kannan Harariif aanaa kana keessa yoo xiqqaatte araddaa 17 jira nama 100,000 oli jira jechuudha. At least yoo xiqqaatte nama 100,000 jaamee shalagame gaafa sana aanaa hundanee kana araddaa 17 jira nama 100,000 oli jira jaamee yaadama. 100,000 sayyoo kanninee isaan 30,000 nama 130 ta'anii filmaa ta'anillee ni moohanii waan jiru. Lafa kaayameeti jechuudha. Achirraa wanni kun yoo murtaa'e gaafa gartee Galmaamir Abdullaahitti Dr. Durriin faan mari'atan jechuudha. Hassan Aliitii hojii pireezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii. Hassan Alii kun silaa gabbahee waan tokko dubbate wanni kun yeroo seenaati. Seenaa tana difeendi godhuu danda'uu qaba turte. Seenaa Oromoo himuu danda'uu qaba ture. Maaliif? Dirree dhawaan isaan fannifamtee federaala taate tasilaa filmaannii godhamee heddumina namaatiin waa hundinuu murtaa'ee Oromiyaa jala haaseentuu mircaa boordiin Oromiyaaf murteesse sababa isaatti fannifamuun
isaa fi Abdulmajid Hussein wal dubbachuudhaan kadireedhaan federaala akka taatu godhan eega Oromiyaaf murtooyte jechuudha. Sanis seenaadha. Hararis akkasitti ammaan istaatiksii mesaniin haala saniinii Hararillee utubanii. Jijjiga immoo zamanuma san jechuu Dr. Dirriin faan iddoo ta'anii Hassan Ali pireezidaantii Oromiyaa wajjin galma Amiir Abdullaahi Hararitti mari'atanii bara 1980 jechuudha. Wanni murtaa'ee jijjigaa tana magaalaa guddoo Somaalee haa taatu yeroodhaaf hanqa godeen elektirikaa silkii bishaan karaa misooma ni jiraami infraastiraakcharoota hanqa guuttatutti jijjigaa yeroodhaaf tubsuma magaalaa qubsuma naannoo Somaalee akka taatu yeroodhaaf ja'ameeti naannoo Somaaleetti kannan yeroo san gaazexaalee yeroo san irratti bahee jira. Reediyoolee gabaafamee jira. Reediyoo hararallee ni jira. Reediyoo san keessaa dokumentii namni fuudhu danda'u jiraate yoo nu baasan sila waan gaariidha. Gaazexaaleen yeroo san maxxanfame namoota dhuunfaa bira ni jira. Ammallee gaazexaaleen yeroo sanitti illee labsamee ture yeroodhaan kan nameef jijjiga. Mootummaa naannoo Somaaleetiif jechuudha. Lafa Somaaleetii miti lafa Oromooti. Yeroodhaaf mootummaan Somaalee keessaa haa qubatuu jedhan. Hanqa godeen infraastiraakcharaan jabaatutti karaa silkii tirikaa kanneen akka jabaatutti jechuudha. Ja'ameeti. Saniifuu wanni kun seenaadha. Alla lafa Oromoo keessaa Oromoo baasu jiran. Jijjiga lafa Oromoo taate Oromoon keessaa haa bahu keessaa bahi jaanii Oromoon dhiitamee ari'amuu jira jechuudha lafa Oromoo keessaa. Achi taa'anii nutti burraaqaa jiran. Walaloota akka jirataniin gaafa dura yaadadhu habroo carcar harar oborraarraa gaara mul'ataa fi jijjiga jaarsoorraa ammaas dirree dhawaa Oromiyaa maraa baga nagayaan dhuftanii bakka jirtanirra habroof carcar harar oborraarra gaara mul'ataa fi jijjiga jaarsoorra ammaas dirree dhawaa Oromiyaa maraa jaa. Waan san barsiistuu makkiyaafaa gaafa dura nu goonsuu ture. Gaafaan ijoolleetiin qabadhe. Jijjiga lafa Oromoo ta'uu waan itti qabadheerraa garuu lafa Oromoo ta'uu beekamaadha. Seena jira. Gaazexaan labsamee reediyoo dabarfamee baasee seenaadha. Somaaleen goda deebuu qabdi jijjigarraa mataas jijjigarraa ka'ee bulchiinsi goda deebuu danda'u qaba. Jijjiga lafa Oromooti. Oromoof deebuu qabdi. Lafti Oromoo hambaaf muramee kan namu hin qabu. Oromoo diina heddummeeffachuu qaba heddummeeffachuu hin qabu. Garuu haqa isaa dhabuu hin qabu diinaan na heddummaate jee. Ana kana yaadni kiyya. Oromoon haqa isaa dhabuu hin qabu diinaan na heddummaate jee. Booroytu malee hin xayiloytu baga booroyti. Baga booroyte. Booroon nuuf gaariidha. Booruu booda immoo abshirni bariitii sanii dukkantii numa bariitii abshirni bariitii sanii jechuudha. Wanni inni mufadhu ani takka tana maaliif akka dhiyeetti nafuu ammaas uummanni Oromoo abadan hiikkachuu hin qabu hidhannoo hiikkachuu hin qabu qotee bulaan Oromoo hidhannoo hiikkachuu hin qabu. Oromoon gaafa mootummaa dargittis ni yaadama uummata Amaaraa hidhachiisanii Oromoo hidhannoo dhabuudhaan rakkina gama ba'aa kanaan mudataa ture ni beekama jechuudha. Uummanni Amaaraan qabu Oromoo fixuu maal akka ta'e ispeeshaalii warri dirree dhawaa ni beekan maal akka isaan mudate jechuudha. Oromoo hidhannoo dhorkanii hamba hidhachiisuu maal akka miidhaafiti. Hussuu fi tussuu seenaa isaanii ilaaluu ni danda'ama. Tokko hidhatee tokko hidhannee sababa isaanii wal fixan. Qotee bulaan Oromoo hidhannoo hiikkachuu hin qabu. Ergaan tun Lammaa Magarsaa biraas gahuu qabdi. Seenaadha. Qotee bulaan Oromoo qotee bulaa Oromooti. Mirga isaa iftiisuu mirga qaba. Hidhannoo qabu hiikkachuu hin qabu. Hidhachuu qaba uummanni Oromoo. Qotee bulaan keenya hidhannoo hidhachuu qaba. Oromoon mirga isaa akkaataatti falmatu falmatee ni deeffata waan hin oolle jechuudha. So nuti ollaafitti diinan goonuu maarree diinan goonuu jennee wanni mirga keenyatti dhabnu hin jiru. Sigaltee booroytu malee hin xayiloytu Oromiyaan lafa Oromooti. Oromoon Oromiyaa keessa jiru gayaadha Oromiyaa bilisoomsuudhaaf. Sigaltee warroonni ollaa nuutu walitti hafa. Ispeeshaalii uummanni Somaalee afaan tokko aadaa takka majority amantii takka waliin qabna. Seenaa bareedduu waliin qabna jechuudha. Lafa qubsumaatti illee waliin qabna. Wayyaaneen boruu nu dhiiftee deemti. Nuutu waliin jiraataa kana beekuu qaban. Isaan illee ergaan tun isaan bira gahuu qabdi. Nuutu waliin jiraatu ammoo Somaalee wajjin. Kaleellee waliin jiraachaa turre walirraa fuudhaa waliif fannaa turre. So borullee nuti waliin jira wayyaanee irraa waliin dhoytu ni deemti. Kana irraanfatinaa seenaa irraanfatinaa Oromoon tuttuqinaa jennaan Oromoon naman tuqu. Oromoon kasabaa sablammoonni isa keessa taa'ee bobbahee dalagatee galuu. Oromoon duuda bal'aa qabaa ni beeytanii Oromoo hin tuqinaa. Oromoof tumsa tahaa guyyaan kun ni dabaraa jennaan isaaniif ergaa dhaabnaaf jechuudha. Waa'ee dirree dhawaa waa'ee Harar amma Harariis
Opiniyoon inumaa waajjira si naannoo Hararii keessaa baafachuu qabdii jejaan Muraad Abdulaadii pireezidaantiin naannoo Hararii. Hanqas takkeef wallaalaa jiran beektaa. Maarreen gawwaan biyyatti badee ganda saamu maal jedhama maas tokko jira bakka itti badee warra saa jaani. Saniifuu maaliif lafti Oromoo lafa Oromooti. Arraas burus iftaanis. Istaatiksii Amaaraan dho'uudhaaf goonee